amma wanni warra Fari'aanotaa kun Baabiloonota dura akka yaaddoon Asiriyaanonni sun Asiriyaanotaan dura warri isaa weeraree jira. Piraamiidiin oduun ijaaramiin dura sirni ture amma warra Baabiloonotaa kan akka yaaddaan Sumeeriyaans warri Nuus faate isaan. Maal ta'e amma kana keessa kana gidduutti dogongorri yookaan dogongorsuun hedduutu jira. Erga kaastee baay'ee fageenya nu deemsisa malee gabaabumatti sitti muudha. Itaaliyaa irratti Itaaliyaanonni har'aa hin jiran turan. Gurraachotatu jira. Etrus kan jedhaman. Kanaan kan ka'e amma Itaaliyaanonni Ingiliiza waliin wal cinaa hootechistu, Jarmanii waliin wal cinaa hootechistu, Faransaay waliin wal cinaa hootechistu garaagarummaa qabu. Even funyaan isaanirree anthropolojiidhaan fleeshin was kan jedhamu. Wannoon isaa riiqichi isaa asitti riiqicha jennaani riiqichi kun furdata kan Xaaliyaanii. Dheerinaanis Awuroopota kaanirra Xaaliyaaniin hin gabaabbata. Maaliin kan ka'e Etruskaanota lafa sanarratti jira. Etruskaanota lafa Itaaliyaa har'aa kanarratti qaroomina jabaa qaroomina guddaa uuman saniin kan ka'e. Ispeenii hoo fudhattes Iberians kan jedhaman turame. Ispeeniin bar Itaaliyaanota yookaan Laatiinootatu babal'atee Ispeen qabate malee isaan dura gurraachota Iberiyaa jedhamantu jiraa ture. Giriikoo fudhattee hoo Giriikootaan dura warra Dooriitiin dura gurraachota achi jiraayu. Gurraachonni sun Miseeniyaans, the Miseeniyan culture jedhamu. Kana hunda amma Hangiriikii fakkeessanis si dhiyeessu qorachuu baannaan jettee fudhatta. Kan Kireetee irratti Kireetee daseetii takka wannoo kophaa jirtu takka Miseenii is the mainland island Kireetee. Kireetee irrattis gurraachota ture. Kireeteen irra jira akka doomeenii yookaan immoo akka qabeenya Ijibtii keessaa ishii tokko turte Kireeteen. Namni Kireetee irratti ramadamu Ijibtiidhaan ramadamu sun aangoon isaa taayitiliin isaa Meenoo jedhamaayu. Meenoohin sun Kireetee irra qubateeti mainland of Greek illee bulchaa ture. Meenooyaans kan jedhame maqaa hoogganaa sanirraa taayitilii yookaan immoo muudama hoogganaa sanirraa fudhatamee Meenooyaans jedhame jechaadha. Kireeteen Ijibti jara turte jechuun Kireeteen immoo lafa Greek isa guddichaan bulchaa turte jechuun lafti sun kan uummata gurraacha ture jechaadha. Then comes Eastern Mediterranean. Eastern Mediterranean starts from Philistines. Amma Filisteen kan jedhamu. Maqaa san amma Arabdootatu fudhatee jira. Kitaaba qulqulluullee hoo dubbistee Filistiinii kan jedhaman suni Kuushota keessaa isaan tokko. Kanaan obbolee Kana'aanonni isaan irraa burqan. Kana'aan Kuushota keessa tokko ilmaan Kuush keessaa Kana'aan tokko miti. Phoenicians Fankee kan jedhamu Fanii Qawayaan kan jedhamu afaan Gi'izii fi Amaaraati. Phoenicians Eastern Mediterranean Biblo Tyre and Abydos kan jedhamu poortiiwwan qabu turan. Poortiiwwan qaroominaa poortiiwwan guguddoo. Jarreen sun lafti isaanii arid silantaane wannoo qonnaa Arab silantaaneef arid land sila ta'eef maalirraa hundaa'eyyuu jireenyi isaanii daldalarra hundaa'eyyuu. Wadabiiwwan sun poortiiwwan sun Poort Abydos, Poort Biblos, Poort Tyre poortiiwwan daldalaa turan. Jarri kun daldala Ijibtirree isaantu hojjechaa ture. Phoenicians. Ijibti keessattuu iddoo qubannaa qabu turan. Akka uummata akka saba tokkootitti akka saba obboleechaatti jechaadha. Amma gaa yoom dhufee adiinuu kan jedhu tan si fuudha. Amma Eastern Mediterranean akkan. Then the fertile crescent kan jedhamu hin jira. Kan nugusoonni Baabiloon bulchaa turan. The fertile crescent. Maaliif akkas jedhame
bahaa giddugala keessaa lafti qonnaaf ta'u, lafti marga qabu, lafti muka qabu santu ture. Isa mara kuushitu qabee ture. San booddee hoo Arabiyaa Felix kan jedhamu jiramu. Arabiyaa akkuma Fertile Crescent, Arabiyaa Felix jechuun Arabiyaa waaqni arjoome jechaadha. Maqaa Arabiyaatiin adiinis Arabiyaa jedhama, gurraachis Arabiyaa jedhamaa ture. Garuu dur adda baasuu ture. Maqaan Saudi Arabiyaa kan si agarsiisu kan adda baasuu ture. Arab hoo jedhan Suud Arab and White Arab. Suud Arab jechuun gurraacha Arab jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti gurraachonni jiran amma holollii sobaa waggootii hedduudhaaf adeemsifamaa ture saniin kan ka'e gurraachi garbummaadhaan deeme jettee yaadda. No, they are indigenous. Achumatti jechuudha. Yes. Ijoollee sanyii Kuush isaan, sanyii Kuush qaroomina baha giddugala keessatti uume sanyii haftee isaaniiti. Karana hoo amma ga'a san eenyutu horare? Eastern European tribes of Eastern European yookaan immoo gosoonni Awurooppaa bahaa karatiin dhufan. Kara baha giddugalaati. Gosoonni Awurooppaa lixaa Jarmanii dabalatee kara Miseenee, Itaalii fi Giriikiin dhufan. Yoon dhufan bara 1500 hanga 1400 gidduutti Kiristoosiin dura jechaadha dhufani. Qaroominoonni sun giddugaleewwan qaroominaa sun yoomumaan hoo jenne waggootii 10,000 hin guutuu isaan. Booda dhufan jarri kun. Dhufanii fakkeenyaaf warra mana keessatti hin jiraanne isaan jiganiituma dhufanii mana hunda diddiigani. Booda gaa Fooniziyaanota walitti dhufan. Isaanis Fooniziyaanota laalanii dooniidhaan garba kana deemuu hoo jalqaban. Qaroomina uummata Kuushirraa waraabbachuu jalqaban. Maal itti gurguraa turan Fooniziyoonni? Fakkeenyaaf meeshaawwan adda addaa, oomishawwan adda addaa kan uummata Kuush itti gurguraa turan. Kanaaf immoo maal godhan? Qubee uummata Kuush barsiisanii Giriikota. Maaliif? Hoo daldalan akka ittiin walii galan, akka ittiin mijaa'u isa barsiisan. Barsiisanii Kuushoota barsiisan. Isa barsiisanii hoo isa immoo maal irratti barreessu? Waraqaa dhiyeessaniif waraqaa Ijipt paapirus kan jedhamu sana. Karamiin argatuu turan meeshaawwan kana hunda karamiin argatuu turan. Kara duratti Biblos, Tiires and Abidos hin jenne kara keessayyuu poort Bibilosiidhaan argachaa turan. Kanaan kan ka'ee Giriikonni paapirusii saniin maal jedhaniini? Biblos jedhaniin. Biblos sanirraa Baayibil dhufe. Qubee kan barsiisu warra Kuushiiti moo? Warra Kuushiiti. Qubee amma jiru kana moo kan biraa? Kan amma jiru. Echaa waraabame hoo jette Ijiptirraa waraabame. Ijipti qubee lama qabu. Qubee akka qubeewwan 3 qabu. Garuu lamaan wal fakkaatu. Qubee hieroglifii fi inni wannoodha si'ilii suura hieroglifii sun. Heratikii kan jedhamu jira. Innis suuruma garuu simply raaflii kan gootu. Fakkeenyaaf afaan Ijiptoota durootiin maqaan leencaa laadhaan jalqaba. Akkuma Oromoo maqootii suurawwan kana hin jalqabaa fudhatteetu walitti teecha keesseedha. Inni gaa haalan tolfameeti. Waan kana maaliif fayyadamu? Amanteedhaaf. Sacred tellings, sacred barreeffama sacred yookaan barreeffama qulqulluudhaaf hieroglifii kana kan farra. Barreeffama ordinary day to day kan ta'eef immoo heratikii fayyadamaa turan. Heratikii kanarraa isuma kan ta'e xinnoo kan fooyyee deemootikiin dhufe. Deemootikii santu amma Fooniziyoonni fudhatanii Giriikootti barsiisanii Giriikoorraa tarraa Xaaliyaanonni baratanii Xaaliyaanonni Awurooppaadhaa sila barsiisaniif Awurooppaan immoo Xaaliyaanirraa sila barateef Laatiin jedheen. Seenaan isaa kana. Isnat Laatiin. Isa Kuushaayitii.
Fakkeenyaaf leenca maqaan isaa kan jalqabu siin jedhame suurota gargara waliin hieroglifiidhaan waliin hoo dhiyaatu laa qofa bakka bu'aa siin jenne amma gurra leencaa qofa akkana godhiti hojjedhu. Maal fakkaatti? Laa fakkaatti kan Amaaraffaa, kan afaan Amaaraa. Laa fakkaatti kan Giriik. Ishiirraa eelli kan jedhu dhufe. Fakkeenya fooniyyoon qotiyyoon afaan fooniyyaatiin A jedhee jalqaba. Jalqabaa amma Ijipti keessatti qotiyyoonis hin jira. Adda isaa qofa. Inni kophaa jecha. Hoo suurootii birootiin hoo walitti dhiyaatu immoo bakka bu'uu qaba. Fooniyyoonni isuma fudhataniiti adda qotiyyoo sana gaafni jira akkana hin dhufaa mallattoon ijaan jirti soo isa maal godhanii A godhani. Okay? A godhani. Aan sun akkana hoo dhufu gaafni dhundhulaa hoo dhufu hin ciise. Isa san Giriikonni hoo dhaaban A ta'e kaapital A. Innas wannoon seekireetiin icciitiin keessa jirtu kana fa'a. Fakkeenyaaf pilaanii manaa lafa kaa'anii raawwataniiti bakka baabusan. Maaliif manni afaan kushoota fooniyyaati bet jedhamaa ture. Bet. Yes. Mammaa maaliif jedhu kana jechuudha. Eega jechaa dhufe kuushirraa dhufe wanti martu. Jechuudha. Ani konfidensiidhaan nama haasa'a kan. Wanti hedduu kuushirraa fudhatame. Even maqaan Daawit, maqaan Musee, maqaan Daani'el. Kitaaba koo keessatti arguu dandeessaa. Mara hiikeera. Ejjaa akka fudhatame. Daawit, Daani'el, Musee jechuun nama barumsa xumurratee eebbifame jechuudha. Afaan Ijiptoota kuushoota duriiti. Marti bara tokko xumurtan marti maal jedhamtu? Moosii jedhamtu. Mootii beekumsaati gaa jarri. Moosii santu Musee ta'e. So Museen hin barate intala Fari'aanotaa guddisee achi keessatti baratee hoo xumuratu ani isaa waliin xumuran marti Musee turan. Kun dagatamaniiti inni maquma san fudhatee maquma sanii waamamaa amantee kuushirraa gara galcheessan qabee uummata ofii qabatee godaane. Maaliif godaane? Duratti waan isinitti jira. Kiristoosiin dura bara 1500 hanga 1400 gosoonni adda addaa Awurooppaa gadi jigaa turan. Maaliif gadi jigaa turan? Hin deemanii Ijiptoon, hin deemanii warri Baabiloonii maal gochaa? Albuuda barbaadu. Albuuda kopparii, albuuda silvarii. Maaliif duraan koppariidhaan fayyadamaa turan? Dhagaa xaraguudhaaf illee, waan tokko muruudhaaf illee, doomaa tolfachuudhaaf illee, qottoo maarshaa jechuun isa tolfachuuf illee madaabii fayyadamaa turaniiti booda diiskavarii godhan. Madaabii sanii fi silvarii walitti hooma kan madaabirra wannoo sibiila madaabirra jabaatu akka uumuu danda'an diiskavarii godhan. Silvarii san barbaacha hanga Biriitoonii deemaa turan. Isa deemanii oomishanii fidanii walitti makanii biroonzii uumanii biroonzii sanii immoo raajii hanga ammaatiitti uummanni itti raajeeffatu. Piraamidii san hunda raajiiwwan adda addaa ittiin hojjetan jechaa. Biroonzii kan hojjetan? Biroonzii kan keemistirii beekan jechaadha bara. Walitti makanii. Walitti dabalanii piraamidiin isarraa hojjetame immoo. Isaan qalaban malee akka. Boca isaa isaan tolchan. Isaan bocan. Mukarree isaan muran. Dhagaarree isaan bocaa turan. Amma jarri kun warri gurraachota Xaaliyaanii keessas Giriikii keessas gurraachota turanii jettan suni amma sanyii isaanii dhamamee lafa ajjeefamanii yookiin barbadaa'an immoo bifa isaaniitti jijjiiran. Liqimfamu. Yoo maraa kan
weeraraan dhufu kun qaaman uummata jiraata, uummata dhalata, abbaa dacheessan qaaman hin liqimsa. Baay'ina sila qabuuf. Duubaayis weerarri sila itti fufuuf, weerarri sanyii isaa Duubaayis sila dhufuuf liqimsaa deema qaaman. Sammuudhaan, yaadaan, aadaadhaan immoo liqimfaman. Liqimfamanii tamma civilization Baabiloon kan akka Pershiyaa fi kan akka Siiriyaa akka ta'e waan ta'e godhanis itti dhiyeessu. No, they are newcomers. Yeroo isaan dhufan amma duratti kaasee isaan Akkadians, Sumerian. The first were almost Sumerians. Magaalli isaanii Ur fi wadabiin isaanii Persian Gulf irratti karaa Indian Ocean itti kan itti makamu. Wannoon lagni Efratas bakka itti makamu lageen lafa guddaa qurxanii fagoo deeman akka Abbayyaa achitti hin jirani ture. Bakka laga kaan itti makamanitti maal uumu? Deeltaa jedhama afaan Ingiliffaatti maal jechaadha? Damee uumu. Addaan ciccita. Kun karanaan deema, kun karanaan deema, kun karanaan deema. Amma deeltaa waan sanirratti magaalaawwan adda addaa uumanii jiranii. Magaalaawwan kana keessaa tokko Uurii, lammaffaan Kiish jedhamti turte. Kiish kan ta'e Kuushiisa. Kiish. Wannoo ceetu Indiyaatti hoo ceetu immoo Kooch fi Kuuch. Kuushiisa. Kana fa'aatu jira. Amaariffa amma fayyadamaa jiran kun laatinii amma jedhamee egaa laatiniin kun egaa kuushumarraa akka deeme kan nutti himu. Asuma xaaliyaanonni deemanii akka warra biraa barsiisanii achi. Jarri sun xaaliyaanirraa siraa argateef laatiin jedheen. Lakkoofsawwan tokkorraa jalqabee hanga 10 jecha 10 kan ta'e sun. Lakkoofsi amma Araabiyaan alfaabeet kan jedhamu. Alfaabeetiin amma kan beekamu kan lamaati. Roman alfaabeet, Araabiyaan alfaabeet. Araabiyaan alfaabeet kan jedhamu suni kan kuushoota Indiiti. Hindiin illee lafa kuush ture. Booda dhufee akkuma duratti sin jedhe karaa gosoonni baha Awurooppaa karaa Baabiloonii fi Eastern Mediterranean, Meqedooniyaa, karaa saniin booddee karaa Iberiyaa kan ta'e amma Portugaalii fi Spain kan ta'e. Portugaal Spain irraa kan cituu dandeesse. Nugusni kiristaanaa sila hoogganiif duratti akkasitti musliimoota baasudha. Musliimoota san bara baasan san kiristaanaa fudhadha. Kan hin fudhanne baa jedhanii baasan. Yoo baasan san warri jootas waliin jiru turani. Garuu irra jiraan isaanii irra jiraan gurraachota ture. Maaliif uummata gurraacha kaaba Afrikaa fudhatee deeme jeneraal taariik akkuma duratti sitti himte. Amma hafteen isaanii jiru Awurooppaa keessatti sitti himan malee jiru jiipsii kan jedhaman jiru Awurooppaarra adda isaa iji isaanii gurraacha. Okay, qaaman olaantu karaa adiitti deemaniiru. Maaliif waggoottii 300 bulchanii warri muur turanii wannan Spain irratti. Warra Gibsi irraa deemsan. Waggoottii 300 Gibsii Tunisiyaa walitti qabe. Jiipsii kan jedhan maaliif Awurooppaan? Egyptians jechuudha. Ancient Egyptians. Jarri sunam iji isaanii gurraacha. Dabbasaan isaanii gurraacha. Gogaan isaanii Awurooppaan relatively adii yoo ta'u warri Jiipsii yoo mara ammallee of keessatti hubattee olaaltu bareedinaa fi walmakoodha kan ka'e diimina qabu. Diimina qabu bareedina gurraacha fi diimina gurraacha qabu. Faransaay keessatti illee, Ingiliiz keessatti illee, Ruusiyaa keessatti illee bakka feeti akka hanga wannoo Iskaandinaaviyaa ga'utti hin jiru. Lafa qubannaan qaban. Wannoo United Nationsdhaan akka hin dhorkamne illee seerri jiraayyuu amma haa jiraatu dhiisuun beeku. Bakka fedhan deeman. Raashiyaa irraa ka'anii hin deemu. Hin godaanu jecha. Deemanii Faransaay ga'anii hin deebi'u baaburaan. Tiraanspoortiin bara tiraanspoortiin hin jirres miilumaanuu hin deemu. Maaliif? Spain irraa buqqa'an. Gara bara Spain bilisoomsan. Sana
achi buqqisan. Wannoo kiristaanummaa akka fudhatan gaafatamnaan dinnaan bakka ammammaatitti jiipsii biyya kamittuu Ameerikaatti illee musliimoota garuu ka'umsi isaanii kan Ameerikaa jiran ka'umsi isaanii Awurooppaadha. Haa ta'u malee hundi isaanii Ispeen ce'ee kaaba Afrikaati. Suurawwan warra Fari'aanotaa kana gaafa laallu waan har'a ayyaantuun Oromoo kaawwatu wanni areeda isaaniitti irratti mootota isaaniitiin wanni jedheetu mul'atu suni ilmaan waa warra ayyaantuu kana natti fakkaata baay'ee isaanii gaafa laala. Jarri sun mootidha moo akka laalama Oromoo keessatti abbaa gadaa ta'e jira akka mootiitti otoo laalameeti isaa olitti immoo warri muudaa jira warra muudaa sana warri baa muudaa jedhamu kuni ogeessa. Muudama waaqaa kan qabu. Maaliif warri muudaa kuni anurjii lakkaa'ullee isaanii kan midhaan gosa midhaan nyaatamuutillee waan meeshaalee adda addaatillee tolchuu warri muudaa miseensa qabu. Fakkeenyaaf amma waan miseensa qabu kan alangee tolchuusaa kan callee tolchuusaa urjii kan adarii kan laalee bara gadaa godaansaa himu isaanii har'ayyuu qaroominaaf waan dandeettii ajaa'ibaa tokko qabu warri muudaa kun. So amma Ijiptoota kana gaafa haala isaan wanna isaan ta'aa turanii fi piraamiidii akka itti ijaaramee fi ajaa'iba isaan hojjetan gaafa laallu jarri kun muudaa warra muudati laata warra mootidhaa yoo olitti iyyuu. Fi mee wanni isaanii sana mallattoo isaan ofirra qaqqabasan. Maal ta'e amma Fara'oon of cinaa yookaan of jala qabaayyuu maal jedhama inni maal of jala qaba? Wannoo nama aangoo Fara'oon jala akka prime minister jecha without vowel barreessaa turan. Pisir jedhamee barreeffamee argita. Pisir Paasaara dabaltuu Apaasaara aangoo isaa olaaltu immoo seera amantee kan tumu kan kabachiisu isa Fara'oon jalatti abbaa seeratii Apaasaara. Pisir sunni gurra Arabdootaatiin yoo dhaga'amu Fara'oon isanii Pisir san fudhatanii Ijiptiidhaan Misir jedhanii. Kitaaba qulqulluu keessatti warri Hibroonni Mizriyam jedhanii kan barreessan Pisir san Abbaa san. Jarri sun haalli itti guddatan barumsan waggaa 7 baratta. Waggaa 7 kana keessatti kitaabolee gurguddoo kara 7 baratta. Hoo barattuu sanii yaadannoo harkaan hin qabattu. Sammuu keessatti qabatta. Warri Fara'oonaa sun kitaabotii san warra barate. Kitaabonni sun faaruu waaqaa hin qabu. Kitaabotii falaasamaa hin qabu. Kitaabotii saayinsiiwwan adda addaa. Kitaaba hoo jennu gaa'e hanammaa kan yaadina mara inni kan isaanii roolidha. Rooliin tokko fakkeenyaaf rooliin tokko kitaaba tokko kan jennu suni hanga meetira 50 dheerachuu danda'a hoo hiikamu. Yoo addaan hiikamu. Addaan hiikamu. San hunda sammuudhaan qabachuu qabda. Sammuudhaan qabateeti sadarkaa san kan gahu. Sammuudhaan qabateeti tajaajila adda addaa irratti kan ramadamu. San keessatti maal ilaalu Ijiptoonni duruu barsiisan qiixa yuunivarsiitii har'aa jechuudha. Waggaa 7 keessatti kan barsiisaa ture. Museen nama kana fixe duratti kaaseen kana keessatti hin seenu jedhee too dabare.